Hedduna ajaa'ibam hojiin harka keetii. Akkami waldootatti gaafa waamamtu ulaagaa maaliitiin filattee deemte? Waggaa meeqaaf kan na lolee jira beektaa? Gara waggaa afuriin namni na lolee jira. Already na rukutuuf kan eeggatu jechuudha. Garuu atillee ana jetta malee obboleettiin keessa baay'ee faarfattu cimtuudha namni. Argee mana jaallatee kottu bakka na guyyuma teemichaatti na waamee. Nda'uun dhaqee guyyuma jalqabaatiin na faarfachiisa. Warri kaan akka sanatti faarfannee fakkaata. Waan itti gaabbiitu qabdaa ati gaabbii qabdaa. Tun kan aangoon itti fayyadamu. Dabtara faarfannaa guddaa qaba. Gara faarfannaa 600 fo'ee kan ofirraa qabu. Naatiin hiriyaa sirbaa qabaa? Gaaffiin kuni. Aan ulfinaa keef ulfinaa kee guddaa